Egaa har'a mataan ittiin dae hamma ji'aa fi guyyaa 10 wayii taanee jirra. Si'a sadaffaa achumatti jechuudha. Yaa dhaadheen guyyaa sadaffaa wayirratti dahee amma immoo isa hiikeen achumatti sirreeffadhee lammaffaadha ammanni kun jechuudha. Ofii kootiidha jechuun. Yoo maashaallaa jechaa deemaa asiin kun kanuma fakkaata. Akkuma argitanii nagaa isin gaafachuu hin daganne. Akkam jirtu nagaa waaqayyoo iddoo jirtan gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessan an nagaa kooti. Chaanaala kanaaf haaraa horii taatan seenati subscribe godha. Like share gochuus hin dagatin asiniin jedha. Kana deebisee sirreesseen jira. Hin beekama isinitti. Buuqii hinaanii jechuudha. Deddeebiseen isa duraan tokko hin jiru lama godhee walitti deebisee amma immoo quxuxurii hiiken deebiseetuma immoo quxuxurii furdaa godhaa jechuudha. Qibaatii dibaan deema. Yaa'u sa'aatii kana mataan keenya. Yoo wanti biraa fi qibaatiin goggogsinu waan ta'eef asumaan dhiifama. Yoo maa ofitti baay'iste qibaatii jettanii dirqama. So maashaallaas jechaa deema. Walirraa bannee jirra. Tureen viidiyoo gadi dhiisaa. Haa ta'u isin garuu na bukkee ta'a isiniin jechuu jaaladha. Asti garuu maanni inni irraanfanne baaziliinii dibuu jechuudha. Caafii isaa kun qardaddi jedhee ture. Banagaraችን ላይ dhadhaa dibadhe namni naaf fide dhadhaan koortuu miti ani na dibu. Miicachuun xinnoo juuwinaan jedha. Xiqqooshii kanaaf miicanne sobuutii dhiyootti jechuudha. Kanaafi anyways miicachuu hin dandeenye. Mafassu baree jedhana. Inna akkasi YouTubein koo baay'ee duubatti harkifatee subscribe numaa dabalaa hin jiru. Rakkoo hin qabu. Yaa waan kaayyoti waan ta'eef borutti hojjanna waan ta'eef narraan hin dhibu. Sagaleen mucaa seenaa jira. YouTube yeroo tokko yoo daa'ima mul'isuu baatanii sagaleen bichaa mul'ate nu rakkisa. Rakkoon qabu isiniin jedha. Asitti nu of birkee ciibseen asuma jechuudha. Saaloon direefuma baanee of bukkee ciibseen waraaba jechuudha. Boodaan isinii waraaba mucaa. Innaa akkasii isiniin jedha. Hojiin akkamii biyya hambaa warri na jaalatan warri na hin jaalannes waaqayyoon isinaa gargaaru isiniin jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan na gaafadhaa isiniin jedha. Gaafin jiru yoo jiraate yaa ammatti nama asoofsiisuu akka duriitti deebii namaa deebisuu waan ani hin dandeenyeef rakkoo tokko hin qabu garuu yaadan reekardi godheen man isinii deebisa. Gaafii yoo qabaattan na gaafadha. Isiniin jedha kunoo as akkana jirraa ummaa akkana babbaane mana keenya keessatti waaqayyoon haa eebbifamu. Yeroo baay'ee ijoollee tokko seentanii na dubbistanii maal yaadattan seetanii isan yeroo kan saamii baay'ee natti dhagahame garuu sana oolcha sana waaqayyoof haa ulfaatu jedhee isiniif reekardi godhe sana yaadattanii baay'een keessan baga waaqayyo si salphisee sammaa baga gargaaramte naan jettan galatooma. Baay'ee isa edga haasoftee baay'ee sodaanne baay'ee rifannee warri jettan jirtu. Egaa waaqayyoon yeroo tokko akkas godha. In salphisa waan ta'eef isin eebbifamaa warra akkas laphee qulqulluu qabdanii madaan nama amma akka ulfaatu jechaanuu warri beektanii jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif seetanii namni tokko qulqullummaa isaatiif gaariin hin ta'uuf cubbamuu isaatiif miidhaan irraan gahu jechuudha. Yeroo kanatti hundumti keenya cubbamtoota. Garuu jaalalumti waaqayyoo fi gargaarsi isaa nuu baay'ateeti malee jechuudha. Qulqulluus taaneeti miti cubbamtoota samma kana qormaan ittiin nurra ga'us taanee miti waan gaarii qulqulluu taanes miti gaarii kan nu hojjetu waaqayyoon. Anyways hundumaafuu waaqayyoon haa eebbifamuun isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee hojjetu waaqayyoon. Anyways hundumaafuu waaqayyoon haa eebbifamuun isiniin jechuu jaaladha. Baay'een keessan garuu rifannee turre isannaa sana haasofte sana yaadannee viidiyoo wayimee dahee jedhee sobamoo dhugaa jettanii gad deebistan asnaa komantii na barreessitan soba jettanii kan naatan dhugaatti immoo fudhattanii garuu qormaata duraan jiru sana jettanii kan naatan jirtu. Waaqayyoon hundumaa dabarsee kun waan gaarii hojjateen isiniin jedha.
waan gaarii isa hojjetu waaqayyo na ulfaatu akkamimee mataa dha'uun kun laayikii naa kenna annan dhaa dhugaa ofirratti barra akka feeti dhaadhaan yeroo baay'ee mana mataa naqu mana mataa naqu inshaallah kan mana mataa saaqadhu na jajjabeessa inna alaa dhuftan anatu warri naannoo kana jirtan meekaappii mataa minaamin anatus ni godha na bira koottaa akkan saaqummoo na jajjabeessaa kun daa'ima lama godhadhe silaayyoo amma kan hojiitii jechuudha kana booda nama hojiiti waan ta'eef hojiittan ka'a waan ta'eef akkam mana mataa saaqu na jajjabeessaa isiniin jedha iwayyuure maashaallah kanas maashaalladha akkuma argitanidha mirxi ittan dhaadhees garuu umaan jiru jechuudha. So asuma hiikeen asumatti deddeebisaa jira kana bara kana xumuradhe gar kanatti naafe maddeeni jechuudha. Kana achuma taa'een diindine ture diindinaadha. Inni akkanatti haala kanaani. Mataa maalni seetan mataa dhugaa dubbachuuf kan margu qaqal'iftanii deenyuu jettanii dibaatii qibaatiitti cafacaftanii miti. Mataadhuma yeroodhaani hiikati achumatti deddeebisa. Baay'ee buqqiftanii dha'uu yaalina. Baqa qalalli godhaati jechuudha. Isaan irra margayyi. Haay. Dhufta? Hindeenne? Salaamna? So akkasii amma immoo gara naa hiiketanii deebiseedha jechuudha. Akkasitti jechuudha. Isa gara naa hiikeen deebisee xurii qaqal'istee dhofte mucayyoon innaan dhooftu. Isaan immoo iddoo lamatti godhee hamma immoo isa surmaa jaansaa iddoo tokkotti hiikeen iddoo lama godhaa jechuudha. Wayyuu rejoo namni tokko of gatannaa da'eesi maaliif biizii uummata uurranii malee waan biraa miti. Bargeetti daa'imni yeroo araasii kana nama hin gochisiiftu garuu mataa ofii achuma teessanii sisirreessuu jechuudha. Innaa ofiin gatiin akkasittis mataa keessanii waan hundumarra biyya lafaa maal fudhattanii deemtu mataa keessan. Tuma gaariin dhufee amaan dhufees jechuudha. So mataa keessan sirriitti nan diindine waan ta'eef akkasiin isiniin jedha. Saamu'eel kun nagaa gaafadhu jirtu jedhee. Alaa borcaa oolee dhufee laa jiran. Arraa deemu ka kuffistee hoo. Kan dhaqee garas dhaqee kaameeraan eelaa kuffistaa. Garas dhaqee kuffistee. Argitani akkana godha kuno ilaanni tokko saasii jedha kun iddoo kana algaa isaas jirti as keessa rafeet gara sumataas maanan tuqxaa maana gattee haasoftaa annis innaa akkasii